immoo bor wal waamtu moo akkam taatu? Namaa fi gaafa inni sin fedhu sana silaa birmattanii gaafa aslii Oromoo mana hidhaa jirtu meeqa keessantu namicha tokko duwwaan beeka. Namichi kun xurataa birrii 800 qaba. Namichi sun jira amma lubbuudhaan maqaa isaa waan gatiin qabu edeen. Torbaniin dinnichaaf sun gurtaa bitee karsallee dhaqa. Gaaf tokko yaamee obbo ati xurataan keeyyuu birrii 800 maal gochuudhaa? Maal ijoolleen kee maal nyaatti jennaaniin doktoriinaan jedhe mana koo